Itti yaanne. Itti yaanne. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya afeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoodna. Itti yaanne. Itti yaanne. Itti yaanne. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun qophii aadaa itti yaanne kan jedhamu qabatee dhufee jira miti maali? Ayyan daraartuu kiyya galatoomii jecha dhaggeeffattoota keenyaan illee baga gammaddan jecha waadaa isiniif seennee qophii isin bashannansiisaa isin barsiisu jennee itti yaannu har'a tokko jennee jalqabnee jirra. Eeyyan egaa maali qophiin keenya? Daraartuu dubbii kee dammaan qabee. Tole maali? Mee utuu gara qophii keenyaatti hin seeninii itti yaanne jechuun maal jechuudha? Itti yaanne jechuun wanta akka tasaa namaaf kennamu kennaa akka tasaa waan tokko gochaa tokko namaaf kan godhan jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko utuu hin beekin waan tokko akka tasaa yoo siif fidee kennaan sun akka tasaa waan ta'eef utuu itti yaadinii jedhama. Akkasumas immoo afaan warra adiitiin sapiraayis jedhama. Surprise! Egaan dhaggeeffattoota keenya gara qophii keenyaatti ceena. Amma dhuma qophii keenya har'aatti isin keessummeessuun isin faana kan turu ani Maadii Abbaatamaamii fi Maarree ani immoo Daraartuu Alamaayyootii raadiyoo Hawaas xiyyeeffataa yuunivarsiitii Mattuu FM 95.6 banattanii yaadaan eessayyuu hin deeminaa isiniin jenna. Kallattumaan qophiin keenya kunooti. Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kun qophii torbanitti guyyaa tokko raadiyoo Hawaas xiyyeeffataa yuunivarsiitii Mattuu FM 95.6 irratti kan darbudha. Egaa qophii keenya har'aa kan jalqabaa waa'ee beekumsa hawaasaa kan jedhu irrattidha. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan feerraa keenya. Dhalli namaa akka saayinsistoonni jedhanitti jabana adda addaa keessa darbee as ga'e. Jabana niyoolitik irraa eegalee jabana adamsuu fi firii mukaa funaannachuu, jabana horii manaa ofitti madaqsuu, jabana qonnaa, jabana oomishaalee meeshaalee hojii harkaa adda addaa, jabana daldalaa, jabana warshaalee fi jabana yaada namtolchee yookiin AI amma keessa jirru kan asiin ga'e beekumsa, ogummaa, muuxannoo fi dandeettii uumaan uumama biroorraa adda baasee kenneefiin as ga'e. Egaa dhalli namaa utuu barnoonni saayinsii yookiin idilee hin eegalin hawaasni uumaa fi uumama addunyaan wal baree utuu laaboraatooriin hin jiraatin fayyaasaaf qoricha lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyii irraa soorata ijaarsa qaamaaf oolanii fi ittisa dhukkubaa akkasumas dhukkuboota fayyisan qopheessee wal fayyifataa utuu waa'ee dinagdee hin baratin qonna qotaa horii horsiisaa utuu waa'ee aartii hin beekin bakka da'oo isaa ijaarrachaa mimmiidhaqsaa sirbaa shubbisaa akkasumas kalaqa dhala namaa yeroo ammaaf ka'umsa ta'ee asiin ga'ee jira. Kun egaa beekumsa hawaasaa yookiin beekumsa qe'ee jedhamee beekama. Hawaasni yookiin sabni addunyaa kanarra jiran hedduun beekumsa, ogummaa, aadaa, amantii, siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa ofii isaanii kan qaban kan ergifatanii fi kan isaanii dhiisanii kan hawaasa yookiin saba birootti gargaaraman ni jiru. Oromoo keessatti beekumsi hawaasaa Oromoo dhalootarraa dhalootatti darbanii kan jiran akka fakkeenyaatti Gadaa kaasuu ni dandeenya. Beekumsi hawaasa Oromoo kun afaan, aadaa, seenaa, dinagdee, hawaasummaa, amantii fi siyaasa isaallee asiin ga'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya maarree nutis dhimmoota beekumsa hawaasaa yookiin beekumsa qe'ee irratti xiyyeeffachuun maanguddootaa fi hayyoota dhimmi ilaallaturraa waan guurre kan isiniif qoodnu ta'a. Amma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya.
Tole, egaan dhaggeeffattoota keenya amma keessummoota biraa qabna. Jalqaba irratti egaa keessummoonni koo qophii kanarratti hawaasa keenya ni barsiifna jettanii fedha keessaniin yeroo keessan laattanii argamuu keessaniif guddiseen isin galateeffadha. Mee dursaatii dhaggeeffattoota keenya waliin wal bara. Maqaan kan koo Dr. Dheeressaa Wayyeessaan jedhama. Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi gosoota seenaati. Tole, maqaan koo Dastaa Gomaasaan jedhama. Itti gaafatamaa muummee fookiloorii fi ogbarruu Oromoo Yuunivarsiitii Mattuuti jechuudha. Maqaan koo barsiisaa Gabiruu Margaan jedhama. Kan hin barsiisu muummee barnoota lammummaa fi amala gaarii irraati. Tolee, galatooma. Egaa amma xumuraatti dhimma waa'ee beekumsa qe'ee irratti xiyyeeffachuun turtii waliin taasifna. Mee seensaaf akka nuuf ta'utti mee beekumsa qe'ee yookiin beekumsa xabboo kan jennu kun akkamii hayyoonni akkamiin beekuu yookiin namoonni barnoota idilee baratan akkasumas hawaasni immoo akkamiin beeka kan jedhu nuu kaasa. Jalqaba irratti Dr. Dheeressaa carraa kenna. Biyyan egaa beekumsi qe'ee yookaan beekumsa xabboonni beekumsa uummanni tokko durii kaasee jiru jireenya isaa karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa siyaasaatti gaggeeffataa turedha. Kun immoo kalaqa adda addaatiillee wantoota bu'uura ta'an ogummaan adda addaa kan keessaa maddanidha. Kan immoo ilaalcha adda addaa jira gaa. Galatoomaa Dooktar. Amma immoo barsiisaa Dastaaf carraa kennaa. Beekumsi qe'ee maali gaafa jennu beekumsa Oromoon muuxannoo irraa argate akkuma kanaa maatii keenya bira deemtee kan gaafattu yoo ta'e beekumsa aadaa jedhaniiti kan isaan sii kaasanii beekumsa aadaa, beekumsa ganamaa yookaas immoo bu'aa muuxannooti jechuudha waan kun. Hawaasa keenya biratti irra deddeebiin kan ka'u. Gama namoota barateetti yookaas immoo waan barreeffame erga dubbisnee akkitti ibsinullee jiraata jechuudha waan kana. Kanaan wal qabatee akkitti namooti baratan yookaas immoo bifa litireechariitiin itti ibsanii keessumaatii hayyuun tokko beekumtaa jedhee kitaaba inni barreessetu jira jechuudha. Beekumtaa Oromoo yookaas immoo isa kana maal jedhee kaase beekumsa hawaasaa waan jettu lamaan walitti fideetii bakka tokkotti beekumtaa jedheeti kan inni kitaaba barreesse jechuudha. Dooktar Fileedha isa kana kan barreesse. Namooti beekumsa hawaasaa kanaa fookiloorii jedhanii barsiisan illee ni jiraatu jechuudha. Kanaaf fookiloriin beekumsa hawaasaa kan ganamaa jechuudha. Aadaa jechuudha gama biraatiin. Waliigalatti beekumsa hawaasni tokko karaa ogummaa qabuun hojii kalaqaan ta'uu danda'a, gama aartiitiin ta'uu danda'a, kireetiivitiiwwan garaagaraa irraa ka'e wanta inni yeroo keessa hojjetaa waan sana immoo jabeessaa, fooyyessaa ilma isaa immoo ilma isaatti dabarsaa dhalootaa dhalootatti dabarsaa har'a ga'ee beekumsa hawaasaati jechuudha. Kanumaan wal qabatee afaan Ingiliffasaa kaasnee yoo haasofne kan namooti garaagaraa barreessan barreessitoonni garaagaraa yookaas immoo kan nuti hayyoota jennu jechuudha. Gama barnoota ammaatiin kanneen indigenous knowledge jedhan jiru, traditional knowledge kanneen jedhan jiru, folklore kan jedhan jiru, kanneen illee ethnosaayinsii jedhan jiru jechuudha. Kana keessaa maal argita? Beekumsa ganamaa ishee jettu argita. Beekumsi ganamaa kun maali? Beekumsa nuyi abbootii irraa dhaalle jechuudha. Beekumsi abbootii irraa nuyi dhaallu kun immoo akka ammaa barnoota yookaas immoo mana barnootaa keessatti akka ati teessee barattee eksersaayis gootee kaanillee barsiistu kana osoo hin taane akka kan jalqaba anisii kaase bu'aa muuxannooti jechuudha. Hojjetee argee nama biraa barsiisa hojjetee jechuudha. Asilii ka jennu gaafa asilii qabaatee waan kaleessaa of keessaa qabaata jechuudha. Waan of kaleessaa yoo of keessaa qabaate immoo beekumsa xabboo isa jennu ta'a. Kanneen beekumsa duudhaa jedhanillee jiru jechuudha. Duudhaa abbootii keenyaa jedhanii kanneen waaman dhageessita yoo ta'e gara maccaa kanatti yoo dhufte waan jechama tokkotu jira. Waan abbootii keenyaa yookaas muka abbootii keenyaadha. Waan dhaga'aa guddadhee inni kun muka abbootii keenyaati siin jedhu. Ulfaadhaa barsiisaa.
Amma immoo barsiisaa Gabruufin carraa kennaa. Baay'ee gaariidha galatooma. Akkuma isin kaastanii beekumsi waa hedduutu jira. Garuu immoo xiyyeeffannaan amma irratti dubbannu waa'ee beekumsa qe'ee yookaan akka waaltinaatti immoo beekumsa xabboo jedhameeti kan waamamu jechaadha. Isaan kun beekumsa xabboo yookiin beekumsa qe'ee jennee kan waamnu barnoota hawaasni tokko aadaa isaa keessatti dhalootarraa dhalootatti ittiin wal barsiisaa walirraa baraa ittiin wal barsiisaa dhufee jechuudha. Karaa kan biraan immoo beekumsa saayinsii irraa otoo hin ta'in aadaa hawaasa tokkoo keessatti kan dhalatee guddatu jechuudha. Inni kun yeroo akkasittiin ilaalu hawaasni beekumsa inni bara dheeraa keessatti yookiin jaarraa dheeraa keessatti falaasamaa fi beekumsa inni ittiin jiruuf jireenya isaa guyyaa guyyaa keessatti ittiin wal barsiisaa walirraa barachaa jireenya isaa guyyaa guyyaa fi dinagdee isaa siyaasa isaa aadaa isaa ittiin geggeeffataa dhalootarraa immoo dhalootatti ceesisaa adeemudha jechuudha gaafa ibsinu jechuudha beekumsa qe'ee jechuun. Walumaa gala beekumsa qe'ee jechuun kan saayinsii fi teekinooloojii irraa dhufe otoo hin taane kan aadaa keessatti biqilee guddatee aadaa saba tokkoo keessatti biqilee kan guddatu jechuudha. Tolee guddaa galatooma. Inni biraan hiikaa beekumsa qe'ee akkasuma akka addunyaattis akka Oromoottis nuu kennitanii jirtu. Egaa tarii namoonni akka hubatanii fi maaltu beekumsa qe'eedha jechisiisaa? Beekumsa qe'ee jedhamuudhaaf ulaagaan yookiin utubaawwan akkamiitu jira jettanii yaaddu? Dooktar Dheeressaa irraa jalqabnu. Beekumsi qe'ee kun egaa karaa dinagdeetiin yoo fudhanne akkaataa itti oomishatan, horii horsiisan, akkaataa itti qotan, akkaataa itti biyyee kunuunsan, akkaataa itti naannoo otoo hin jeeqiin, otoo hin faaliin, naannoos yookaan qabeenya uumamaaf kunuunsa gochaa kan ittiin deemanidha. Naa qotanis naa horii horsiisanis malee lafa qotuun horiin akka hin horre taasisaa kaloo ifata. Kaloo qofamti immoo bosona fixaa. Bosonni yoo dhume immoo qilleensi naannoo ni faalama. Gogiinsa dhufa. Gogiinsa kana ofirraa ittisuudhaaf biqiltuu dhaabu akka iddoo guddaatti kan kennudha. Nama yartuu dhalchuudhayyuu biqiltuu ol guddattu dhaabuu wayyee jedha Oromoon nama maaku. Kanaafuu naa qotaniyyuu naa horii horsiisaniyyuu of eeggannoo kan barbaadudha. Qurxummii naa kiyyeessanii qaban naa albuudota adda addaa lafa keessaa baasan of eeggannoodhaan haala naannoon faaleen haala naannoon balleessineen haala naa qotanii fi qileen adda addaa yookaan immoo lafti qotamaan adda addaa jiraatee lafti qotamaan sun immoo rakkina adda addaa beeyladootas qabeenya uumamaa biroo rakkina hin geessifne bineeldota adda addaarra biqiltoota adda addaarra akka rakkina hin geessifnetti kan godhamudha. Karaa dinagdee sadarkaa tokkoffaatiin yookaan sochii dinagdee sadarkaa tokkoffaatiin karaa lammaffaa hin adeemamu ogummaa adda addaa jira. Akkaataa itti albuudotaa fi oomishaalee adda addaa albuudotaa fi wantoota biroodhaa itti oomishanidha. Keenyaaf akkaataa itti sibiila tumanii meeshaalee mana keessaa barbaachisanii fi meeshaalee qonnaaf ta'an ittiin oomishatan turaniiru. Kun immoo yeroo dheeraadhaaf kan ittiin hojjetamaa turedha. Mukarraayis immoo muka adda addaa soofanii yookaan muka adda addaa irraa meeshaalee adda addaa oomishuun bara duris turedha. Ammas kan itti jiramudha. Kanaaf ogummaan akkasii kun akka gabbatu su'eerraayis meeshaalee mana keessaa adda addaa kan ittiin waa bilcheeffatan kan ittiin oomishan ture. Akkasumas gogaarraa immoo oomishaalee adda addaa kan irra rafan kan ittiin waan adda addaa fa'an kan ittiin fayyadaman adda addaa turaniiru. Uffannaan illee gogaarraa yeroo itti oomishamaa turee fi haala ammayyaatiinis immoo haala addaatiin
gogaarraa oomishaaleen adda addaa uffanni adda addaa huccuun adda addaa oomishamaa turaniiru. Amma kana fakkaatu warqeerraa meetiirraa albuudas adda addaadha immoo faaya adda addaa faaya mormaa faaya gurraa faaya harkaa fi miillaa adda addaa itti oomishaa yeroo turantu jira. Kanaafuu beekumsa qeerraa wanta madde uummanni ogeessonni kan oomishanidha. Ogeessonni sibiila tuman, ogeessonni gogaa duugan, ogeessonni supheedhaan, ogeessonni mukarraa meeshaalee adda addaa bocan, albuuda adda addaarraa faaya adda addaa bocan. Keessumattuu sirni kolonii gala Afrikaatti babal'ateen dura kabaja guddaa namoota qabanidha. Namoota ogummaa addaa qaban jedhamanii kabajamaa turanii. Sirnuma Oromoo sirna gadaa keessatti illee iddoo guddaa kan qabanii fi isaaniin ala gadaan nuti jiraachuu hin danda'u, aadaan jiraachuu hin danda'u. Dhalli namaa uumamu yookaan immoo naa dhalatu kan ittiin muranii haadharraa ilmoo gargar baasan iyyuu qarbaa warri sibiila tumanii haala kanaan egaa wantoonni adda addaa barbaachisoo ta'an kan ittiin oomishamaa turan jiru karaa diinagdeetiin akkasumas immoo wal jijjiirraadhaan haala adda addaatiin inni tokko isa qabu inni kan biraa kan hin qabneef waan inni qabu fudhatanii kan qabu immoo walitti jijjiiraa turan karaa daldalaatiin karaa geejjibaatiin horii horsiisuudhaan horii naa horsiisanis horii horsiisuu horii baay'isuu qofa osoo hin ta'in horii sirriitti kunuunsanii kaloo bal'aa hambisanii fi kaloo sanaan horii gabbisanii aannaniifis fooniifis akka ta'an taasisuun keessumattuu loon horsiisuun Oromoo biratti amma kumoota hedduu ittiin horsiisuu qofa osoo hin ta'in sirriitti kunuunsanii horsiisuutu ture. Kanatu gaafa badu gaafa lakkoofsi namas dabalataa aadaa warra lixaas dabalataa deemu kun hundumtuu mancaa fi rakkina adda addaa burjaajii adda addaa keessa galaa deeme. Sanatu nu akka bahe kanaafuu sana sirriin deebisnee gabbisnee haala yeroo wajjin haala babal'ina uummataa baay'ina uummataa wajjin deemuu danda'uun itti fayyadamuu qabna kan jedhuun egaa uummanni bakkeewwan adda addaa jiru ittiin fayyadamaa kan duraa sana deebisanii gabbisuutu nu baasaa. Isatu bu'uura guddinaa bu'uura teekinooloojii ta'ee baay'ee saffisanii ceessuu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffatamu jechaadha. Karaa hawaasummaas immoo waliin jireenya hawaasummaa keessatti namni ta'uu waliin miidhiin namni ta'uu balaa walirraan geessiin akka karaa nagaa waliin jiraatu nagaa walii isaatti akka buusu nagaa waaqa wajjin nagaa uumama biroo wajjin akka jiraatu kan taasisan karaa hawaasummaa fi karaa hariiroo nageenya hariiroo hawaasummaa bal'aa fi firummaa babal'isu malee kan diinummaan babal'isne irratti xiyyeeffatanii kan jiraataa turanidha. Yoo akkuma carraa ta'e illee walitti bu'iinsi ta'ee sana booda walitti bu'iinsi sun itti fufee namni akka waliin finneef karaa gumaatiin karaa adda addaatiin immoo nageenya isaa deebisee yeroo itti haaromfatu haala kana kan qabaataa turedha. Karaa hawaasummaatiin karaa siyaasaatiin immoo sirnoota adda addaa sirnoota nama miine eenyuufuu kan ta'an addunyaa kamiifuu kan ta'an walqixxummaa uummataa walqixxummaa hawaasaa hundumaa kan fidan sirnoota akka sirna gadaa fa'aa uummata adda addaa biratti maqaa adda addaatiin kan beekaman sirnoota gaarii sirnoota bulchiinsa gaarii kan ittiin dabalataa turanidha. Kan ittiin wal qaraniis wal guddisan fakkeenyaaf barnoota adda addaa qareeyyii kan jedhaman kan akka dhiibboo kan akka mammaaksaa kan akka oduu durii kan kana fakkaatanii wal qaranii wal guddisaa wal barsiisaa kan ittiin wal guddisanidha. Aadaan ispoortii adda addaas fakkeenyaaf ispoortiin aadaa farda gulufuu aadamoo bineensota jallisanii lafarraa fiduu waan ta'eef bineensota baay'ee rakkisoo ta'anii fi keessumattuu warra kormaa isaanii kan dullooman irratti xiyyeeffachuudhaan haala filannoo qabu haala figgannoo qabuun kan ittiin adamuudhaan immoo of cimsan haala adda addaatiin immoo tapha adda addaatiin qaama isaanii ittiin jajjabeeffatan kan fiigichoon socheen qaatee fi kan kana fakkaatan kan ittiin taphatan
adda addaatu jiru. Kanaafuu kallattii adda addaatiin ibsamuu danda'a. Waa baay'ee egaa qoricha aadaa baasuudhaan namni dhibee adda addaatiif saaxilan akka inni irraa haala salphaan fayyu kan taasisan qoricha aadaa ta'aa jiru. Kanaaf kan kana fakkaataniin egaa sadarkaa maatiirraa kaasee amma sadarkaan aadaan fuudhaaf heerumaallee kan aadaa isaa eeggatee fi kan sirna eeggate kan sirriitti wal fuune abba torban kaawwatanii abba shan yoo xinnaate kan haadha abba shan yoo abbamoo abba torban kaawwatanii fira fagoorraa kan fuudhan gosa adda addaa saba adda addaa kan walitti fidan malee kan wal keessaa fuudhee araamuu itti ta'an ofirraa safuudha irraa qoollatu irraa of eegu. Barsiisaa Dastamee isin immoo itti fufaa. Jalqaba irratti beekumsi kun beekumsa qe'eetii waan har'aa miti waan achii as dhufe jechuudhaafi achii as dhuftee bu'uureffachuutu irra jiraata jechuudha. Achii as dhuftee gaafa jennu waan kaleessa abbootiin keenya ogummaatti argatan ogummaa san achii as fidan. Hojii kalaqaa, dandeettii, muuxannoo, mudannoo isaan kaleessa argatanii sanammoo nama dhaalchisaa as ga'an. Dhaggeeffattoota keenya egaan kutaa tokkoffaa qophii keenya itti yaadnee keessatti waa'ee beekumsa qe'ee irratti xiyyeeffachaa turre asuma irrattan goolaba. Torban kutaa lammaffaasaa qabadheen isiniif dhiyaadha. Gamanumaan ani torban nagaa fi kan jaalalaa isiniif haa ta'u jechaa kanatti aansee dhaamsa dhaggeeffattootaatu itti fufaa itti bohaaraa isiniin jedha. Dhaamsi keessan jalqabaa qilleensarra oolu walaloo barataa Ibsaa Caalii kallattiin istiidiyoo waraabnee akka itti aanutti dhiyaata. Harmeenaaf jiraadhu anaaf jettee taate nama qalbiin joore ofii kebeelessee sumatu na soore mucaa kooti jettee argite gidiraa guyyaa aduu saafaa gobaanis sidiraa na guddisuuf jettee gidiraa obsite seenaan dagatamne dhiigaaf naaf cobsite na guddisuuf jettee jireenya kee dhiiste bakka siif hin malles boraafattee ciiste na guddisuuf jettee bonaaf ganna kaattee ofii kee dhiphistee anaaf dammalaatte harmee koo harmetti harmee kennaa waaqaa eebba kee kaleetu karaa anaaf saaqaa harmee harmadachaa milkeessituu kaayyoo hedduun si jaalladha naaf jiraadhu aayyoo hedduun si jaalladha naaf jiraadhu aayyoo. Ibsaa Caalii dhaamsa kee karaa walaloon dhaggeeffattoota keenyaaf dhaammachuu keetiif cimsinee si galateeffanna ammallee dhaamsa kee dhaammachuu hin dagatin siin jenna. Dhaamsi biraa Baacoo Barsiisaa Saamu'eel Dijubaa magaalaa Burraayyuu kutaa bulchiinsa magaalaa Dhibaayyuu mana barumsa Dhibaayyuu sadarkaa takkaffaa irraa nuuf erge Daraartuu Alamaayyoo akka itti aanutti dhiyeessiti. Namicha tokkotu ture. Namichi kunis karaa imaluudhaaf gara buufata konkolaataa deeme. Kana booddee waan baay'ee beela'ee jiruu fi nyaata nyaachuuf murteesse. Nyaata kanas qarshii 370 nyaate. Kana booddee nyaatee gara buufata konkolaataatti deebi'ee imaluuf qophaa'e. Kana booda konkolaataanis deemuudhaaf imala isaa itti fufe. Utuma xiqqoo deemee hin turin namichi kun nyaata nyaate kana hunduma isaa akkuma jirutti lafatti gad dabale. Kana booddee namichi kun baay'ee haare. Gargaaraan konkolaachisaa utuma qarshii baafadhaa jedhuuni kana booddee dhufee namicha kana bira ga'e. Yeroo kana namichis qarshii baafadhu jedhee isa gaafate. Innis qarshii meeqa jedhee isa gaafate. Qarshii 100 qofa jedheen. Namichi kun silumaayyuu baay'ee haare waan jiruuf aniyyuu qarshii amma kana hundan balleesse ati immoo qarshii 100 na rakkistaa hin kaffalu jedheen jedhama. Barsiisaa Saamu'eel dhaamsa keef guddifnee si galateeffannaa ammallee dabalii nuuf barreessi siin jenna. Dhaamsi xumuraa anumti kanin isiniif qopheesse kunooti. Gaaf tokko barsiisota sadiitu ture. Inni tokko barsiisaa baayoloojiiti, tokko immoo barsiisaa keemistirii fi barsiisaa fiiziksii turan. Isaanis qorannoof waliin deemaa turan. Utuu waliin deemanii bishaan tokkotti dhufan. Yeroo kana barsiisaan fiiziksii gadi fageenya bishaanichaa qorachuuf itti gadi seene. Barsiisaan keemistirii immoo caasaalee albuudaa fi wantoota bishaan keessa jiran qorachuuf itti gadi seene. Yeroo kana barsiisaan baayoloojii keemistirii fi fiiziksiin lamaan isaaniitu bishaan keessatti bulbulamoodha. Garaa kutannaan akkana jedhee yaadannoo isaa qabatee deemee jedhama. Dhaggeeffattoota keenya dhaamsa keessa har'aa qopheeffannee
har'aaf asumarratti xumurree namoonni dhaamsi keessan qilleensarra hin oolle nu of galchaa jechaa namoonni dhaamsa keessan nuuf erguu barbaadan karaa bilbila istiidiyoo keenyaa Duwwaa 967 65 Duwwaa 13 yookaan karaa telegiraamaa Duwwaa 9 Duwwaa 8 79 93 65 barreeffamaan yookaan sagalee keessaniin waraabuun akkasumas istiidiyoo dhuftanii dhaamsa keessan dhaggeeffattoota keenyaan gaachuu ni dandeessu. Isiniin jecha isin faana kanan ture ani Diinee Ahimadi torbaan amma walitti achaanutti nagaan jiraadha. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Maali qophii akkam ture? Ani akka kootti dhugaa dubbachuuf waan baay'een baradhe. Hayyoota keenya kallattii adda addaarraa beekumsa isaanii nuuf qoodan guddisnee galateeffachaa ammallee hayyuu ta'an jedhaan. Eeyyeen egaa maadii anillee akkasuma hayyoota keenya keessumaa bakka garaa garaa ta'anii bilbilaan yaada isaanii dhimma kanarratti nuuf qoodaa turan beekumsa Oromoo ganamaa akkasitti nu barsiisaa turan guddiseen isaan galateeffadha. Dhugaadha. Akkuma nuti hawaasa keenya tola tajaajilu isaan immoo yeroo isaanii irraa qooduun hawaasa barsiisuu isaaniif galateeffachaa kanneen biroos yoo isaan mariisifne beekumsa isaanii hawaasa isaaniif akka hin qusanne dhaamsa lammummaa dabarsina. Daraartuu damma otuma mi'aawu maragu jedhu miti. Eeyyeen dhugaadha nutillee dhaggeeffattoota keenyarraa adda bahuutuun jaallatiin hanqinni yeroo gargar nu baasuuf jetti miti maadi. Eeyyee egaa. Qopheessaan qophii kanaa Guutaa Dirbabaati. Nuti qophii itti yaadnee beeksisuun kan isin faana turre ani Maadii Abbaa Tamaamii fi anis Daraartuu Alamaayyootii torban qophiilee biroon hanga walitti deebinutti torban nagaa fi jaalalaa qabaadhaa horaa bulaa deebanaa.